Baby! Baba Khia, Fareda Khia, Haro Khia. Nagano tadi? Akam nagawami. Akam ulta mana tanalo laga. Guys, akam Jetta. Akam. Jole se rakte ni. Opse mere. Opse. Baba. Oh. Akam achi. Nagano te. Payuma. Akam. Jole se rakte ni. Baby. Akam. Achisi kami. Otto karena baby. Otto ma remote la pakai gamalin. Gafa baba kegare baba fana tapi main ni. Otto te singkati dia Otto. मैं दान में सिला दान नहीं गदीगा अरब बुमा तो इसा बाबा मन के तमाम सीधी डबल शायद अम्मा बिशाते को ना इसा मीटर नहीं करते उफते जिरदा वान्या तक तरी मना इंजरे आता कम इधर कम खले तुम फकने ना कम दे बच्चा उस तक कम अरब बिशाता में बड़े जितिया बहुत तुम्हारा रासु तो बड़े एक जरूर जितना तना बेटा Gideran orang punya mulin tahu tu. Maka tak game betul sih. Game tu di football. Mana kan game? Mana game? Mana baru santai nyara jualan tu? Mana baru santai nyata. Nyata. Ila ijolen baru cukup. Ijolen yom baratin yomi yu hijum majalah impan. Yomi yu dina kenya errehnan. Samunis abenyanis hundamu गुप्तत्व अब जोड़ने थी दिर्कमा कम ना बेक अब से लगे से थी जोड़ने से रखी जुड़ती यो से रखी सन्ना थी ना तो रुके रहा था इन्हों रखी सो फॉर्मेट चली यहाँ फॉर्म मेरा न्याज में कौन मेरा उन्होंने माफी तिबूर जरा न्याज तो सीधी जरा और मोटा नहीं बेचता अरे तो फनी मालो फेंक तो सिवो ला फब्बा खिन्या रत कबेन्या बा खिन्या रत तो मन आर गब्बाने और गलू तड़ने ऑप्शनी तो मो फेंक न ओडन दरगरी lawanan ko din piye jol lagi sanin boruganan skula kapten ikata pojimane jete khotme amuang gotan sena opse bishan sanar na ha iti ikate tin ne rafa garoti tupin lafa lafena aje battu batti malee jasare ni kan sila dini bijala khaira kitaba kana matansiise ichiti gutta ufkesa waan kana ma'anan sitti kanname yoonen awwaata kana qunname siitu waa kana galmaanga ijoollee teetittimte ijoollee tante barsiifte ilmaan oromoo barsiifte dhageesse waan gootu namni tokko dhufee si gaafate hin waan kan bakka gaarii bakka iccitii jette ol keessa galo kun akka jirutti ta'egaa dhiifama hagaa akhiriin hojjetu osoo namoonni irratti beekan itti fufaan ture amma waan ati jaallittii hagarraa waan si dhofse dhiifama kun immoo iccitii galmee uummata oromoo
kan kaayyoo uummata Oromoo of keessaa qabu kan du'anii fi kan lubbuun jiran kan jaallawwan maqaa isaanii of keessaa qabudha. Yeroo ammaa kana keessatti wayyaaneen saroonni wayyaaneen jala deemaa jiranii yoo tarii na duubaa dhufanii si gaafatan waa tokkotti narraa hin kennin. Si galee yoo inni kun iccitiin kun gabbee kaayyoon uummata Oromoodhaa haga ta'e tokko hin fashama galma hin ga'u. Kanaaf waan kana naa jabeessi. Gaafa xiqqoo ijoolleen teenya ol guddatte hin barsiifan. Yoo nuti waa taane illee ijoolleen teenya qabsoo kan itti fuufti galmaan geessi. Saroonni wayyaaneedhaa hin taphatanii yoo nu fixanillee Oromoon galaana sababi cuuseetet fixaa jirti. Namoota meeqa fixaa jirti ammas na duuba waan jiraniif yoo mana dhufanii waa si gaafatan waa takka hin beeku hin argine galmee yoo si gaafatan mututu hin qabu hin beeku. Tole. Nasi deebisa. Eegi. Si deebisa. Yeroo gabaabaa keessatti to'annoo yeroo oola. Akkam isin? Obbo Girmaa? Akkam obbo Tolaa? Hojiin akkam? Laa nama kan inni argitanii? Silaa. Namni kun obbo Tulluu Basoo Eessi jedhamu Adaamaa ganda duwwaa tokko jiraachaa Yes. Obbo Tolaan gaarii yeroo gabaabaa keessatti naannaa Oromiyaa keessa caasaa baay'ee qaba. Namni yeroo gabaabaa keessatti mootummaa keenya irratti cira kaasee uummata kakaasaa waan jiruuf yeroo gabaabaa keessatti to'annaa jala qaba. Jiraan isaan haa dhufu. Tole. Hello, Obbo Tulluu. Akkam? Nagumaami? Xiqqoo sila ajaa wayii timsi barbaadee ture. Ajaa wayii xiqqoo si waliin dubbachuu barbaade. Ajaa wayii timsi barbaadee ture. Obbo Girmaan jedhama. Tole nin dhufnaa nin dhufaaye. Achumatti na eegu nin dhufa achumatti dhufa. Obbo Tulluu akkam? Naguma. Waajjira poolisiitti raasii barbaadne ganda duwwaa tokko. Maali waliin na barbaadaniif kun? Poolisii barbaadne dhimma wayii sarara qabu. Maali dhimmi sun? Dhimma achumatti waliin furu. Aboo waan isin jirru geessan isin ilmaan Oromootii miti. Na jala deemtanii maa faana na dhooytan. Ani ijoollee xiyya guddifachaa jira. Ijoollee xiyya barsiifachaa jira. Orroo abbaatti jarran jira. Maalis wanna jala deemtanii wanni na gootaniif? Obbo Tulluu na dhaga'i. Seera qabdi wanni cufti. Heeraa jira. Waajjira irraa yaamamtu dhayitee heera kee falmattaa. Ni falmattaa. Ati seeraa gadi nu yaasi ta'e wajjibdee. Aboo na dhaga'i yakkanan dalage kana hojjatte jedha isin jala deema. Achi dhayitee barta achi dhayitee gaafa. Wanni deemuuf maalidha? Achi dhayitee barfaa. Adiraa seera godhi. Seera kabajiin wajjibdee. An seera cabseen beeku jiruuti je keessatti an seeraan jiraachaa jira. Waan hin balleessin qabu ustanii dhuftanii nan jeeqina. Dhiifama naa godha. Konkolaataa sanarraan tuttuqina narraan badina. Konkolaataa kiyyan badina aboo. Konkolaataa kiyya akkamitti bandarisi? Seera kabajiin. Eessan isinidha kanam? Aboo na dhiisa addaraa seera. Addaraa Oromoodhaa na dhiisa.
Hello. Ade Galaanedha. Wajjira poolisaa kan duwwaa tokkorraa si barbaanna koome. Ade Galaane. Abbaan warra keessan waajjira keenyatti to'annaa seeraa jala olee jira. Bachee maal ta'eeti? Maal balleessa? Siyaasa hin taane keesseenee bu'aa bobbocaatiin jira. Naannoo keenya naannoo Oromiyaa keessatti mootummaa keenya irratti uummata kakaasaa waan jiruuf hojii siyaasaa hamaa keessa waan galeef to'annaa seeraa jala olee jira. Damoo ini seera na kabadho ma wata konin sinitti muduru jala mura sinitti meerani qarumayyu inimtamoo inimtu gaafi maali sitti obutulu inimtamoo inimtu maali sitti mokolisa wanna tinatti nimtu ummati ati waliin hiriiroo qabdu galmee ummata suni wajjin hiriiroo qabdan natti kennitamoo kennitu galmee sun polisa jala mura sitti bakto ba inimta Sena. Ade Galaane. Abbaa warraa keessan akka dhufeen osoo hin ta'in akka ishee fiduuf godhe hojii isaa hundaayyuu amanee hojii isaa hundaayyuu amanee ofii gaggeessee jira. Al takkare pasama garsiisi mana gooftaa kiyya. Ade Galaane. Mana gooftaa kiyya al takka gurguree pasama garsiisi. Ade Galaane. Agarsiisa reefa agarsiisu seerri keenya Mana nayyamu. gooftaa kiyya. Seerri keenya nayyamu. Mana gooftaa kiyya. Ade Galaane. Kai amma asirra taa'e waan mari'annu jira. Waan mari'annu jira asirra taa'e. Ade Galaane. Oh, Reefa abbaa manaa keetii ni agarsiisa. Seerri illee dha'u. Waadaa ati nu seentu jira waadaa nu seenu. mana ofiitti na gaafadhu gooftaa kiyya. Galmee abbaa manaa keetii nu kenni namoota isa waliin hariiroo qaban irraa baruu waan barbaannuuf Mana ofiitti na gaafadhu gooftaa kiyya. Mana ofiitti siif godha gooftaa kiyya. isa waadaa nu seentaa haasu waadaa nu seenaa rakkoo qabu. Seerri illee dha'u.
taaksii barbaaddu? Eessati? Nama afaan kenna beeku. Ijoollee garriite? Ayya nama afaan Oromoo dhaga'uu nu barbaada. Baqataa? Ayyee bakki keessa wayitii isinis Hello? Hello? Kam basu hayyo? Nagaa galaksaa kam? Nama keessa wayitii ijoolleen baqataa wayitii nama keessa wayii barbaadde lafan beektu. Namni Oromoo akkam nama kam? Maal nama meeqa isaan naaf hidhi maal nama fedhame eessa jiru beesa? Naaf hidhi maal nama fedha naaf hidhi. Hafidhi? Sawa ayye. Kun fidaa ayye. Fidaa jettirti.
Morkata. Kan yeroo sirriitti darbu jira. Morkata qophoofte? Qophaa'ee jira. Hojiin akka? Hojiin bareeda. Barnoonni Bareeda. Sarchi yaani hamile kee eeguuf malee barumsa kana yoo na jibbisiisu jira. akkasin jedheen an akkatti jabatti baratu barbaada. Ati obboleettii irra guddoo taatee mana namaa hojjettee yeroo na barsiistu natti dhagahamu jira. Akkatti sira yaaduu barbaadu amma akkasii yaadinati ani yoo ati barattee bakka guddaa dhaqqabdee yeroo sana anaaf boqonnaa sammuuti. Kanaafuu akkasii yaadiniti amma gara barumsaa dubbiin isiti yeroo deemee jira. Ana. Sarti kee boqotu gamaa dadhabdee hojjetaa malufti. Tole irbaata dhiyeessee boqotaa. Irbaata dhiyeessee. Tole. Ati nama guddaa sarti gaddi sana dhiqata. Sarti bishaan naa kennume. Sartu. Maraki ganama hojii deemtaas mana barumsaatiin deema. Sa'aan dabartee jirti akka malee waarissinee argina.
ربنا كان ورثنا كان ورث جاد سارتي قالته Bukan udah sarci ya sih. Ya pun dah wan biji kan ada lagi bar. Nak itu wan ada lagi kan itu. Lakkuma miti. Bali bidra bolti ada dawan teh jacabar kan ini sebelumnya jalan beta ini selalu bidra bolti ada lagi. Bukan tu mana lagi yang kau katimal kawan. Like bagaimana ini ya? Itu berapa banyak curi mana berapa uji berapa banyak. Dobra kaffaltii warra waan dhiqqoo ta'eef kaffaltii mana barumsaa kaa'uun kiraa mana waan kana waan baruu hin danda'u. Kanaaf achumatti jechuudha. Tanah isa diramtee kana hunda of danda'an. Lakki rakkoon hin jiru kan mana barumsaa dhiqqoo. Ambar barumsa kana hin dhaabaa siin jennaan iyyuu nuti hojjechaa barumsa kanaan gammachuutti qabu barachuudha. Lakki akkasii jedhanii barumsa hanqina jabaatutti baradhu. Anumaa itti ta'uudhaan inni malee. Ati dhiibama diini sirraa dhumee kaleessa dhukkuba gaafa tiluuti ani iyyuu ta'uu qalla. Andu'aan si jaladha jechuudha isaatu. Lakki akkasii miti. Satu. Akkam nagaa keeti? Nagaa galata waaqa. Maanii si arguu baay'ee si yaade si arguu barbaadeen jira. Eessa jirta? Dalagaa deemee jira. Amma mana hin jirtu kaa? Tolee gaafa mana galtuu naa bilbilii na dhufa. Tolee nagaatti. Sartu mata di sirkuwa. Mata ne. Sirkuwa. Abadi kuma rambo mane. Otu ko bukona gori. Otu bukona gori ko bukona produk. Ay. No, Indra me espera na señora Gania. Padre kanamara itu waka jada sore. Galgal tuh barang cuma berbalik sore. Nam jawab deh. Saya galgal anu sekolah itu rumah saja. Ada raja galgal itu ya macam apa? Wanju lala jadi. Buat aja ada. Dengerin dulu segera.
Sartu? Maal taate? Maal taate? Osuma beekadhuutii beeki. Dalagaan sirra dabreet akkanas si dhukkubsi. Dawaa si barbaadee dhufamee hiriyoota kiyya bira dhaqee Hello? Maali naa bilbiluu dadhabdee osin eegaan turte? Lakki na dhukkubeetii galletti biyya. Dhugamoo? Dhugaa. Maal taate eessa jirtare amma? Manaa jira, mana keessa jira. Tole dhufe. Tole. Maali sartu maal taate? Dhukkuba jira. Maal keetu si dhukkuma? Mataa fi dhiqqoo kaleetta lukku. Mataa kee baay'ee si dhukkuma? Lakki kaleetta akkamii? Mana yaalaa deemtee? Hin deemne. Homaa daawaas hin fudhanne? Humna dalagaa galeechise. Tole asii ogeessi fayyaa tokko ni jirti ani kan hin beeku. Achi deema. Sun geessa. Tole. Tole. Guyyaa barbaadda sitti qorra? Lakki.
Ini daftar. Eessatti tolche? Jira nagaa akkam nagaa keetii? Maali? Nagaa akkam? Maal akkas jedhu? Jira as riyaa koo dhukkubdee ishee fidnee as jirra. Oo seenni sisi. Maqaa keenyu jedhu. Tolee maaltu sirriitti? Mataa kanaa dhukkuba lafa naamara naa qilleensi fayyadu. Kan si kennamaa daawwaa taaniitii fi bishaan gaafadhu. Dhiibbaan dhiiga keetis gadi bu'aa agarsiisa. Sanaaf nyaata madaalamaa fudhadhu. Aannan bitachuu kan fayyadamu wantoota prootiin qabus fayyadamu. Bishaan gaafadhu. Kenni. Hojii ulfaataa jirta. Dhiibbaa sirra ga'ee jira. Waan mataa bittee qabatu. Isaa yookiin nyaata wajjin wal qabatu qabu. Amma daawwatiif kennu kanaaf siif wayyaa siif fayyaa waan ta'eef. Halo? Hello? Eenyuti? Ateenyu? Ani morkataa? Oo morkataa bilbila saartuu eessaa akka keenya jedhamneetu. Saartuun mee? As kun mana jirati bilbilli si mana jira. Mee si jirtan isinitti dhufa iddoo kam jirtan amma? Nuyi saartuun nu fuudhee jenna mana yaalaa fidee amma xumurree dhufaa jirra. Xumurree irraa amma dhufaa jirra. Tole isin eegu. Akkam nagaa keetti
fayyaa. Inni galatoomsisu ni yaala keessa. Maal kuufu? Abbari hiriyoota kiyya biraan mallaqa barbaadu deemee hiriyoota kiyya biraan mallaqa barbaadee yeroo Amma xumurree dhufne bara. galatoome buleetti koo galatoome. Galatoome. Deena kara manaa deema. Sena. Mukhaina. Tolaayi. Mani kun mana maatii kiyyaa ture, kana dur ana keessa jiraataa ture, kanaafuu mana kan isiniif ibsee deemu. Tolaayi galatoomii. Kanaafuu manni keenya mana fakkaataa kiraan ji'a shanii ta'e kan falamee jira waan ta'eef kanaa booda waan jiru ani si gargaara waan ta'eef yaadanii Galatoomanii. taphadhu mukhaini. Saartuu. Hiriyyaan ta'e waan jettu boruu sa'a 8tti deemaa jabaadhaa wal jajjabeessaa barumsa kee ka addaan murteessi itti deebii xumuradhu anas si gargaara. Hanga irratti maaliif natti min borsaa 8tti deemuusi? Maaliif dhageenye ati? Sitti himne? Isi warri shamarranii garaan keessan dho'isaadha bari yoo waan nama dho'isitan. Sukuriitti qabdu guyyaa akkanaa deemaa jettu. Matti waa himuun feetanii yoo ofii feetan malee yoo namni isin gaafate kaleessa iyyuu gaafadhee ture sitti manaan jetti. Garuu har'ummaa taatee natti himti boruu deemuu fi sa'a 8tti naan jetti. Lakki surprise godhuu barbaadetti malee sudhasuu barbaadde. Surprise maal? Sprite moo surprise? Sprite dhammaa tana. So ija kanaan akkamitti wal amanarree namni mee akkamitti wal amananii fakkeenyaaf ammaan isiitu ji'a ja'atti iskuula narraa kafala jedhee barumsa dhiisee ammas iskuula kiyyatti deebi'ee rakkoon hin dhufu booda rakkoon hin uumamu. Nama ammayyuu iccitii waan xiqqoo takka si dho'ise booda iccitii waan guddoo siif hin godha jettee abdattamoo akkamitti? Si namni nafsi dhugsi hin beekame. Saartu. Eenyu baasaa jira garuu? Maatii si ala jiran hin beektu ati. Okay, maatii si baasaa jira? Seena. Morkata. Oh. Hiriyyaatii yaa wal baradhu. Okay. Morkataan jedhama. Tuutu naan jedha. Okay, wal barumsa gaarii. Saartu. Okay. Ta'e. Taa'u. Tawadhu. Ollaa kanatti qubattamu? Sindeen mana keenyaa si malee deemaa jirti. Ollaa isaanii jala jechuudha. Kootu deemna.
Malee seentu gaarii. Murtata bilbila kana harkatti qabachuuti kanaan argachuu dandeessan kana booda leeyanatti jiran yaadanii yaadni kanaan argatu. You always talk about this. Akan mesti dikemas, akan naga nufa ya kan bayar naga tadi akan gimana sih? Mesti bukan lalu tu deh, jadi berdua ramah bilbil mana kalau lalu je. Mali connection itu juga no? Enak fakir, kamu kan? Okay, mana ramah tu? Naga saya, kamu? Mali busy tak ada. Ya ga, yang di rumah tu nak kan? Mana mata kau kasih tu mana kun jawatan? Jawatan kemana? Baru bukan nak apa? Ibadah kau ini dia ni dia ni. Aleh, sedem. Operasi ya.